ردين برسيسو حواسبي دكان الربازو جزا خيسان ربو ما نبازو. بسم الله الرحمن الرحيم. معرفة الأندوبة أم خديجة نما أكملي بريدو نما أبتا بريدا قبو نما اتنحفين أفتان بكم تجان أفتا إشين فيلتما ولفتا فيلتما أفتيان أكملي مال جنين أمكا أفتا ماش قولي مال جنين أما زوري زبانا جوخانا دلان زباناني بيتان قلالان فان أفتا مقاق أبو جيجان هدو نما بريدينان of toltolchuun of qabuudhaan dhaabbata bareedinaan nama itti nafini jiran. Maqaan isheedha maal jennee Axaahiraa. Sababa ishiin akka malee nama amantis qabu, nama akhlaaqa bareedaa qabu tahuuf amantii islaamummaa dura Axaahiraa maqaa jedhamtu qabdi jecha. Duuba Khadiijaan ni heerumtee warra as keessatti wanni takkatin isin dhaamu seenaa ashaabotaa yookaan keessafuu seenaa ashaabotaa intarneeta irraa gulgootanii jalan deemina. Warri shiicadhaa waan hin taane ashaabota irratti barreessan. Yoo nama ulamaa'iis ahlussunniidhaa taatirraa dhageessan takka kitaaba warra ahlussunniidhaa barreesse yoon tahin warri shiicadhaa seenaa ulamaa'iidhaa seenaa ashaabotaa karamalitti barreessan. Amma Khadiijaa fakkeenyaaf ishiin ergamaa keenya dura hin heerumne dubraa wama Aishaa qofa jibbanii fi Khadiijaa qofa haadha manaa ergamaa keenyaa keessa sallallahu alaihi wasallam taha hamtuu irratti hin odeessine jecha maqaa bareedan kaasan. Ishiin gaafa ergamaan fuudhu sallallahu alaihi wasallam dubraa janii barreessa warri shi'aadha. Sababuma Aishaatiif jecha ummi Aishaatiif jecha. Saniifu waa hunda interneetarraa wanni hin godhina sarchiin godhina. Taarikni hedduun jiru warri siiraan ummi Khadiijaan akka heerumte ergamaa keenya dura kanaa jira. Warri immoo interneeta irratti tokko takka bakka takkatti Khadiijaan akkan heerumiin dubrummaadhaan ergamaa keenya heerumtee jaanii barreessa warri shi'aadha. Konfiyuuzhin akkasii keessa akkan seenaa hogga waan tokko laaltan ashaabota hedduu irratti barreessa waan akkasii. Aliyyi fa'aa irratti waan bareedaa barreessaniit Abii Bakrii fa'aa Umar fa'aa irratti waan badaa barreessan interneeta irra keessa kaayan beeka. Akkuma salina hubattaniif jiddumaanii nama lama heerumte ergamaa keenya dura. As keessatti seenan xiqqoo wal dhabaa jira sun hagas marallee waan nu barbaachisu waan hin qabneef maqaan isaaniitti wal dhaya. Namoonni tokko Hind ibn Nabbaash janiin jaarsa ishii Khaduraa Abuu Haalaa At-Tamiimii gosa Tamiim jedhamurraa inni Qureeshidhaa miti. Hind ibn Nabbaash kun ilmi isaa Hindi ammas maqaa abbaadhaa dhiiraa intala takka Haalaa taja'an ummi Khadiijadhaaf qaba jecha. Amma ilmoon jaarsa dura irraa qabdu eenyu Hindi mucaa jedhanii fi Haalaa jedhaniin. Inni kunis ni du'ee hedduu nama qabeenya qabu. Qabeenya ummi Khadiijaan qabeenya guddaa eenyurraa dhaaltee namticha kanarraa dhaalte jaarsa kanarraa. Akka aadaa Qureeshitti dhalaan naman dhaaltu. Qabeenya abbaarraa dhaalte akkan jenne otoo abbaan jiru otoo obboleeyyan jiru inuma dhalaan qabeenya dhaaluu hin dandeessu. Inni kun nama qabeenya haalan qabu gosa Tamiimii kana kara kiiloomeetira 500 akkanaa kana fagaata jammakka irraa sababa warri isaanii achitti hin dhiyaanneef qabeenya kana isa kanarraa dhaaltee jaan. Inni kun ni du'ee ammas nama biraatu heerume. Nama biraa heerumte. Inni kun Atiiq ibnu kunillee maqaan isaa konfiyuuzidha. Atiiq al-Makhzuumii janiini. Atiiq ibnu Aa'iz al-Makhzuumii. Atiiq ibnu Aa'iz al-Makhzuumii. Inni kun Qureeshidha. Gosa Bani Makhzuumii. Inni kun gadi ni du'ee ja'a gadi wal hiikan ja'anii seenan lafa qabatamaan hin agarreyan. Irra hedduun ammoo ni du'etti fudhatanii warri ni hiike ja'amus siiraa keessanii jira. Alaa kulli haal isa kanas heerumte. Isa kanarraas ijoollee lama qabdi. Hinti janiin kanas intala dhalaadha. Hinti. Kaduraa mucaadha hintiin. Kunis
jaarsa kanaafis Hind intala jedhamu qabdi. Mucaa tokko ammas Abdul Uzzaa jedhamu qabdi. Abdul Uzzaa ammoo jarri kun histirii yookaan siiraa keessatti ijoolleen tun hundinuu hin beekamtu hin dhayamtu jedhan. Silaa nama ilmaan Khadijaa yoo taate manuma ergamaa keessatti guddatanii seenaan isaanii wanni isaan gabaasu hedduun hin jirtu. Hinti kana qofa bakka tokko moo lamatti maqaa dhayaa jedhan. Hussein ibnu Aliyyiitu akka maal ta'a Husseini ilmi Khadijaadha. Eessuma taa'afimi. Eessumni kiyya akka gabaasetti je'ee bakka takka gara umrii dheertu as dhufee hanga yeroo Aliyyi ga'utti inuma namni tokko tokko lola Aliyyi irratti Aliyyi wajjin wal falmanuu du'ee je'ee warri siiraa dubbata. Allahu alam seenan isaanii bal'inaan hin jiru jedhan seenaa Islaamaa keessa asumatti irraa buun irra wayya jecha qasa. Gara kana duuba Ummi Khadijaan ganna 25 jedhan yeroo tana yeroo ammaan tan jaarsi ishiidhaa lammadaa kana adda bahan ganna 25 joolle jecha mallee yoo ganna 25 san dura nama 4 dhalte umrii hagam takka akka heerumte laala joolledha jecha umrii ijoollummaan heerumte san booda hanga ganna 15 teesse hawannu jaarsa malee jecha amma yeroo tan ishiinis haadha qabeenyati qabeenya guddaa jaarsa irraa dhaalte jaarsa duraa sanirraahi haadha qabeenyati Khadijaan amma maali maqaan ishiidha sayyidii dhalaa Qureeshii yookaan amiira dhalaa Qureeshii janiin qabeenyan sadarkaa tokkoffarra jirti dhiiranuu warra dhalaa dhiisii qabeenyi ishiidha haalan guddatee hogga hara Shaam ergitu gaala 800 ergiti jaan warra biraati waliin gaalli ishiidha wal qiima jaan naggaatota hunda waliin qabdee qabeenyi ishiidha hagas takka qabeenya guddaadha jecha nama hedduu beekamu yeroo tana hedduu qabeenya qabdi mana ishiidha laal korniiza kana hariira gosa magariisaa kana huccuu hariiraa tajan tana korniiza uwwifteetteessi jan yoo durummaa jechuun sadarkaa durummarraa jecha hedduu nama beekamaa ture yeroo san qabeenyani bifa kana hanga kana gabaabsineetuma wanni jenna confusion jechuun shakki qaba wanni kun akkan hoggan wanni jiru atalaa kulli haal hammato Ummi Khadijaan duuba amma hedduu qabeenya qabdi gara bar hojjettoota 400 kana biyya qabdi jaanii warra hara Shaam ergitu hara Yaman ergitu asii meeshaa gurguru hojjettoota hedduu qabdi jaan amma hojjettoonni kun ishiin dhalaadha ofiif jala deemtee wanni hin jettu hannaan cinqan jaan hannaan cinqan parsantiidhaan adda fudhatanii parsantii itti waltaan sanii qarshii hagana 100 itti kennite hagan takkatti harka kana hogga tirfii hagan argattee harka hagana fudhattee waan akkasii waltaan ummanni kun maal godhu eegalanii yoo qarshii 100 argatan dalagaan tara tanumaa irraa arganne qarshuma 30 qarshuma wayii kennanii fakkeenyaaf jechuu haala kanatti warra wajji dalaydu hedduu jibbaattee rakkisanii jennaan nama amanamaa dalagaa tana nama dhiiraa waan kana maneejinaa godhu manejara itti barbaaduun qabaa jettee gaafachuu eegalte asirratti ergamaa keenya wajji sallallahu alaihi wasallam akka itti walit dhufan odeeysa lamaa jira kunis tokko Abii Xaalibtu abbaan Aliyyi adeerri ishii nama barbaada jechuu dhagahee jennaan ilma obboleessa kiyyaa Muhammad Amiin nama hedduu amanamaadha nama Makka keessatti amanamaan beekamu isa kana maaliif hin haayarin godhanne hin qaxaranne je'ee isaatu odeeysa kennee fi warri jusni jira ammoo odeeysi biraa haala obboleettii ishiidhaa tajenne san ergamaan keenya sallallahu alaihi wasallam ishii haala tanaaf turre'eetiise jaan haalan tun amala isaa beey Khadiijummaanu yeroo takka ergamaan keenya yeroo maallaqa fudhatan mindaa fudhatan nama lamaa wajji tissanii deem maallaqa fudhanna haalaa bira dhayneetii waan itti re'eetii sinee ja'ee gaafatee jennaani annin sodaadha nama dhalaatu achi jirasi ishillee nan sodaadha atummaan keeti waliin irraa naa fuudhi je'een amma hoggaa dhaqee jiru maallaqa irraa fudhatu Ummi Khadijaan haalaa bira jirti yeroo tana maallaqa kan isaa hogga fudhatu maalii Muhammadii dhufee hin fudhatu kasaati jenaan inni nan sodaadha
atirraanaa fuudhi je'ee jennaan haalan hedduu amala isaa nama akkam akka ta'e nama hedduu shaay jechuun maal ija laafu akka ta'e nama hedduu amanamaa akka ta'e wanni jette Khadiijaanis ni dhageesse yeroo tana waan san sammuu keessaa qabdi odoo sammuu keessaa qabdu Khadiija amma haalan Muhammad isa kaduraan re'ee naa eegaa ture hedduu nama amanamaa nama gaarii jettee maqaa dhootti fi Khadiija waan sammuu keessaa qabdi saniin ergamaa rabbii dubbiftee akka isa qaaxartu gootee jan taboodaa tanan irra fudhadhaa Allahu a'lam haalan dhootteef tana jechaa duuba ergamaan keenya sallallahu alaihi wasallam saniin Khadiijaa bira dhufee jecha Khadiijaa bira dhufee akkuma seenaa silaa namuu beekaa waltahanii akka itti waltahan karaa Shaam erga deeme jecha eenyudhaan waliin gargaaraa haadima Meeysaraa nama jamu jala keessee gama Shaam ergite ergamaan keenya yeroo tana gara ganna 25 jecha amma Shaam hogga deeman shammadatanii dhufan Meeysaraan kun waa hogga achirraa galan Khadiijatti odeessa jecha haala jiru Meeysaraan isuma kana jala deemee ergamaa keenya jala deemee haala jiru too'ata namni kun laatii yaammatu Uzzaa yaammatu nama akkami hogga karaa deemus amala gaarummaa haala inni itti dhiyaatu kanatiisa duuba shaqanne hogga achirraa fidanii dhufan tirfiin dachaa dhufte jecha Khadiija akka malee gammaddi maali wanni akkana takkaan tirfii akkana harkadhee hin beeku gammachuu ajaa'ibaa Meeysaraa gaafattee haalli isaa akkami annama akkanaan agarre nama akkanaan agarre namni monokseen tokkos wahii itti hime Meeysaraa kanatti inni kun akka nabiyyii ta'e hogga gammoojjii tana keessa yaa'an gaaddisni duumessi akkatti ergamaa keenya irra deema jan sallallahu alaihi wasallam yoo inni gaaddisa mukaa taa'e aduu keessa yoo taa'e dameen gaaddisaa dheexxee isarra gaaddiseessiti tana hunda galee itti hime ishiin amma bu'aa tirfii argatte tanaa waliin dubbii akkami jetti ilma adeera ishiidhaa waraqaa ibnu Nawfal kareefu jennesan bira dheexxee namtichi amma qaxaradhe kun nama akkanaati yaa harree kun nama nabiyyiidha fuulduraa fi akkasii je'eeniti Khadiijaan kana qabuun qabaa jettee murteessitee jan sanirratti maal gootee saahibtittii ishiidhaa Nafiisaata jennee amma dura maqaa dhoonne ishii mari'achiifte jecha nama akkanaati jennaani Nafiisan duba maan heerumnee jetteen nama akkasii eefa jaalattee akka jetti maan heerumnee atis namoonni bultii malee ganna 15 taa'u jiru haadha qabeenyati beekadhu Khadiija namni heerumuudha fuudhuudhaaf hin gaafatin hin jiru because akka malee nama bareedu haadha qabeenyati sayyidu nisaa'i Qureesh janiin amiirat Qureesh namni maqaan dhahin hin jiru jaan namni ishiin kadhatin yallaa jetteetuma ariite jecha waa nama qophootteef qabdi nama shanyii faarfamtu Qureeshidha bareedinaan wama takka itti nafne jecha rabbiin fedhee duuba ergamaa keenyan eegee inshaallah itti fufu amma gaa manguddoon eenyudha keessatti Nafiisadha jecha saddeenni ergamaa keenyatii fi ummi Khadiijadha eenyudha Nafiisadha jecha Nafiisaa itti dheeyte ammaan tana Khadiijaan gagaafadhu jetteeniir ergamaa keenyatti dheeyte yaa Muhammad atiin kun maaliif hin fuune jennaan an akkamittan fuudha yataamadha nama ahalli fira gabanni gargaaru maatii gargaaru hiyyeessa maalin fuudha jetteen rakkoon amma ergamaadhaa maalii qabeenya jecha yoo nama amala gaarii qabu bareedduu ta haalli gaarii ta qabeenya qabdu argatte ni fuutahii jennaan eenyu jeen Khadiijaa jetteen Khadiijaan beekadhu nama sadarkaan ishiiti fi ergamaa keenya haga dachiifsamee adda fagooti ishiin sayyidatu nisaa'i Qureesh osoo yaamtu
nama yataamaa nama re'ee namaa tissu nama ergamaa ishiidhaa takka fuudhuuf jechuun waan qajeelamu miti. Hay akkamitti na heerumti Khadiijan ergamaan akkamitti na heerumti maal kiyya jaalatee maal na laaltee na heerumti nuti nama adda addaati jechuudha. Ani hin beeku gaahii siif hin gaafadha jettee Khadiija nafiisan kara Khadiijaa qajeeltee maaliif akka na jaalatte asi dubbiin jabduu ni beekadha. Maaliif na jaalatte jennaan waa takka waan biraatiif isin jaalanne yatiima ta'uu nan beekaa hiyyeessa homaa hin qabne ta'uu nan beekaa akhlaaqa isaati fi amanamummaa isaa qofa irraa jaaladhe. Ilma namaa wanni fuutuuf wanni heerumtuuf haguma kana obboleessa kiyya obboleettiiti. Namni qabeenya maal jedhaman maantansaa qilleensa qabaa jedhan zabana kana fa'aa qilleensa qabaa aboo qilleensa hin qabuuti yoo na kana qilleensa hin qabne maal gootaa heerumta. Qilleensi ni dhuma obboleeyyan qilleensi qilleensuma wanni hin dhumne maali akhlaaqa bareedaa qabaachuu diinra qabaachuu nama amanamummaa qabaachuu kana laale obboleettiiti. Qabeenya laaliin qilleensi qilleensa ni dabra ni dhufa sammas. Namni qabeenya laalee heerume irra hedduun hin taaneef nama immoo akhlaaqa nama kanaa laalee diin isaa laalee heerume jireenyi ni toleef. Akkasumatti intala salaali intalli tun akhlaaqni ishii akkami amantiin ishii akkami diin irraa maal fakkaatti kana laali malee qilleensa laaliin jechuun hin siinjee. Khadiijan duuba maal isaa jaalatteen amanamummaa inni qabuu fi akhlaaqa isaatirraan hafuu dadhabee jetteen dhuftee ergamaa keenyatti nafiisan deebitee jecha akkana jettee jennaan hayyeega faamiliitii jammaatiitii jammari hadhaanii jeet ergamaan keenya sallallahu alaihi wasallam Abi Xaalib adeera isaati fi Hamzaa faa bira dhaqee mari'achiisee maashaa Allah hurree jarri wahuma waan dubbatanii tananuma usiinii sanii jecha. Khadiija Abaa Sufyaan faa namoonni maqaan dhahin warreen bebbeekamaan noobilitiin Qureeshidhaa kun maqaa hundi isaanii kadhatanii ijaanuu achi laaluu didde nama hiyyeessa kan isaanuu rabbiin irraa jijjiiree sanii reebar isa Muhammad majalaanuu san taari dubbiin mookam haala saniin tole jedhanii achirraan adeera bira dhaqanii waraqaadhas mari'achiisanii akkasitti ergamaan keenya fi sallallahu alaihi wasallam Khadiijan maatii takka tayanii jecha nikaan godhamee karaa waraqaa fa'aan akkasitti ergamaan keenya sallallahu alaihi wasallam numa gaggabaabsinaa maatii. Rabbiin bartanaafuu jedhanii alam yajidka yatiiman fa'aawaa ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى سبحان الله العظيم. نمني يتيمة هيفس هيسة هيفس هناف ربين يتاما يرو تكتك وردو أكمتي فرطان تكا نمني أبان جولينو قرادوه نما أبارسك أبو نما كسي سنفاجاني هواس أما خيست اللي مولاد نما أبارسك أبو أبان جولو مترادو أبان كسي أوتو أبارستاتي سلا إرقما ربي صلى الله عليه وسلم هن أركن نججا أبان نما رادو وربي مرتيسو مالي أبارسفي وانا كنمني هواس نتوكو توكو جؤومي تيجا إرقما ربي صلى الله عليه وسلم درانو هواس خيستي دوبا نما بيكا معنا نما أمانا معنا بيكامو أما أباك أبينيتي هذا الطاهرة هذا أبا منا هذا أبينيا مكان ساء الخيج الدوبا ما أنت قريش خيزتي أبينيا نمن التديهات نجرو أمانا مما محمد أمين مكان ساتو جرينيا جب حوانيف تيجا جرينيا بريدة جراچاتوران أما إذا جولس أرجعتني كره جولة جهادي ساني قاس أما أسرتي مكاله هو برباجسا نمو خنا كوماك أبا إنه همامي مكان ساني جهان القاسم قبرة اتقوطا جهان جتة إنسان خنا قفا متجا أما كده إنقدر دبنتي نمني مكان إرجما خيسا جرو أما نما هدو زيد نجرا علي يسنجرا بودرات لي توجه جغرا غنشان كان جها بودا بركان نجرتي
nama hedduu jira joolleen reefu maqaa dhufne sunis asuma keessa jirti jecha manni ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam guutuudha jecha namaan osoo man ergaminuu jecha haadha qabeenyattis mana qabeenya warra tujjaarati guutuudha jecha Zaidi seenaa isaa amma dura dubbannee maquma dhahuu fi Zaidi as Khadiijadhaaf gabra eenyutu kenneef jenne Hakiim ibn Hizaam khariyee fudhu jennee santu hadiyyaa kenneef jecha hadiyyaa kenneefi ishiinis hadiyyaa ergamaa keenya kennite sallallahu alaihi wasallam ergamaan keenya nama lama gabroota qaban tokko hadiyyaa kenniteef Zayd ibn Haarisaati tokko barakaadha abbarraa dhaale barakaan tole akka dhufte beetanii habashaadha ishiin habashaadha akkamitti dhufte habasharraa abbaan ishiidhaa waraana Abrahaati warra Yaman irraa dhufe ishiin xiqqoodha jaan Abrahaan gaafachii dhufu sanii tokko oduun jirtu Ka'abaadha weeraruu dhufe takka hogguma achirraa dhufu sanuu lolli itti jabaateet internal conflictiin warra Yamaniidha itti jabaateeti ifirraa dhiibanii inni achirraan kara Ka'abaa dhufe abbaan ishiidhaa intalati jadhiiseen deemu ummanni achi keessattis finciltoonni waan hammaataniif fudhadheetan deemanii je'eet intala xiqqoo ganna 8 gara 10 caalle fudhatee deemen asitti dhufanii abbootii fi walaa Abrahaan hundi asitti hafan barakaan yookaan ummu Eeyman gaafa san fudhatamte eenyudhaaf kennamte booji'amtuu waraanaa lolaa taate Abdallahi fudhate Abdallahi gaa akkuma beeytan ni du'ee Aaminaanis haati ergamaa keenya sallallahu alaihi wasallam akkuma beeytanitti barakarratti ergamaa keenya dhiiftee duute jecha ergamaa keenya addan baanetu ishiin isaa ishumaa guddisee gaafa mana Khadiijatti galu walumaan galte jecha achumatti jirti barakaanis achi jirti Zaydis achitti guddatee insha Allah gana achi keessa achoon deemu asumarratti nu haa ga'u warraa fi jazaakumullahu khayran yoon waan sirrii dubbadhe seenaa sirriiti yoo waan dogoggoraa dubbadhe nafsiyyaatiyyaa fi dogoggora kiyyarraa bira dabartan jechuudha